mega arran tana hedduu viidiyoon kiyya kun nama hedduu bira ga'aan jiru hordoftootaa fi kabajamtoota keenya viidiyoon kiyya si bira geenyaan share godhi si galee viidiyoo kiyya kana share naaf godha nama hedduu biraan naaf ga'a hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya har'a isiniin gaafachuu jira isiniin kadhachuu jira ani dhiifama naaf godha waan inni isin mufachiise hundaa'u warreen nam mufattanis warreen irraa gammadanis galatooma warreen nam mufattanis dhiifama naaf godha asumaan dhiifama isin gaafachaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh yooyaa jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ilmaan oromoo qaqqaalee bum isin jecha dhufne gaa arraas deebinee jirra maaliin deebitan jechuun keessan hafa hin qabu inshallah taala hamma dhuma viidiyoo kiyyatti nafaana tura like share subscribe godhuudhaan na jajjabeessaa dhiyootana hedduna jibbitanii jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya maal akkaan isin godhe maal akkaan isinirraa balleessi fiifis gaafii nattaate isinillee gaafachuun dirqama nattaate maalin isinirraa balleessi maalin isin godhe jajjabinni keessan haamileen teessan akka duraanii hin jirtan arragaa maaltu si ol deebisee yoo kanaan jettan taatan viidiyoo iftuun gadhiiste takka dhageessanii jirtanis agartanii jirtan mee ani jireenya kee keessaa beetiin jira yaa iftu rabbi sodaadhu na dhiisii qoya isaan duraa dhaqa ani bultiisii keessaa baasuudhaaf karoora hin qabu bultiisii keessaa haa jiraattu maaliif nan dhiisne isiin tun yaa hordoftoota kiyya tagaafii nattaate tana hay keessattuu as garagalteetis birraa fi faraan hin alaaqu jira jette faraan jireenya kee keessaa beet jira harka fudhate atilleen jireenya faraan keessaa harka fudhadhu viidiyoo faraan agartee miti waa'ee keetirra dhaabbachuutti hin jiru na dhiisi gali mana keetitti jechaatiin hin jira arra mana isi deebitee ilmaan isii fudhattee maarree faraanii fi birraa fi ibraahim maal midireeshin maala kun maaliif ta'e iftu akka nama tokkotti siin kabaja si galee ati anaaf dumaashiidha anaaf obbaleetiidha anaaf akka haadhaati si galee kabajaa guddaan siif qaba arrallee borullee siin kabajaa maaliif narraa gadi hin buune obbaleetiiti maanan dhiisne hordoftootaa fi kabajamtoota keenya waan iftuun jechaa jirtu viidiyoo iftuu dhageeffadheen maal akka isin jechuu jirtu walumaanuu ka agarru ta'a walumaan ka dhageenyu ta'a isinilleen asumaan nafaana turan afeerraa kiyya dhageeffadhu viidiyoo isii mureetillee irra isiniif hin kaa'u tamam ammoo iftuu maaliif akkana homachuu jirtu ani takkaffaa akka nama tokkotti narraa dhaabbadhu jireenya kiyya keessaa harka fudhu ani waa'ee keetii keessa jireenya bultii keetii keessa hin seenu iftuu jeetiin hedduu takka iftuu itti himaa jira arra ijoollee tiyya fudhadheen sanumaafu naaf yabradde alhamdulillah rabbil alamin galanne karabbiiti shukriina wajjin galchaan isiniin ja'a dhageeffadhaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya harku jirtan takkaas isiniin jaha birraa farhaan ibraahim ilmaan kiyya kutlee namni ilmaan nama jalaa fuudhee diina alaa qabu bakka takka oolee hin bulu alaa kunaa dura jechuun jira daawwattootaa fi kabajamtoota keenya akkana dhageessanii faraanii fi birraa fi abraahimiitutu jireenya kiyya laaqu jiraa si galee isni galaa saniifu ani jireenya isii keessaa maaliin barbaadan an kana dhibe kana jireenyi isii keessaa maaliin barbaadan isiin hangam takka yaadatti bal'istee maaliif iyyan haa dhageeffadhaa namni gartee miti yoo ati callistees jalaan baatu yoo ati dubbatte jalaan baatu yoo ati duyda kanniteef namni kun kabajaaf duyda nu kanne jaaniif sirraan deebi'an suma dhawanii akkasi oromoo hundaami garuu oromoo hanqa tokko jira sini galee keessattuu kabajaa sodaa isinitti hin fakkaatin
isini galee keessa dhibbarraa dhibbatti ani wanni kana hundaa'u godhu akkana godhu na godhu jiru akkana jalaa dhaabbadhu akkana jalaa hafu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kabajatee isaniitu akkana beetumaa isitti isin dubban waa'ee isirraa hin dubban na godhu jira beeytu jaarsasii maan gorfatin beeytu kabajaa qabaatuuf jaarsasii maan kabajin dhangadda isii dhiiseeti biraa deemee fuudhee dhufe mana isi deebi'e haa maali san caalaa akkam akkaanan isii ta'uu barbaaddisin akkam akkaanan isii ta'uu barbaaddi haa waa'ee kiyyaa hanqayoo miti kaysin akkanatti irraa dhawwaayitu anarrallee ta'ee arraas ta'ee boruus ta'ee bakka hin kennuuf dhaabbachuu baannaan akka ati beeytutti si hojii deeman si galee dantaa bultii mataa keetii bultii ta'e keessa usii jiraadhu ol garagalee jiraadhu haa maali ani ilmaan keetiin adda si baasuun barbaada ilmaan keetirraa adda si baasuun yaade takka faraanii tokkos na godhu jira faraanii tokko na godhu jira sa'a 24 way guud fallaa ji'a maarri dhageeffadhu waan siingalin takkaa jiraati saniifuu if duuba deebiiti if yaadadhu nagayaan bultii teetii fi abbaa mana keetii deem abbaa mana keetii gajjii miiladhu isaa dhungadhu dhiifamu gaafadhu abbaa mana keetii deebi siita abbaa mana dhiiratti bittee manatti tumsiste nuti maal ilmaan keessi jalaa baasurra dalaga qabnaa himtiiti si galee birraa faraan maali ati naman kabajju woy na dhageeffadhu qashti qoshum ara qashti qoshum isin jaa'u ani ijoollee tee fuudhuudhaaf karoora hin qabu bultii tee keessaa si baasuuf karoora hin qabu siif jaarsi kee walin nagee qabdan tamam sumaaf isaatutu yoo fadhes wal sirreeffata yoo fadhes waliif irra dabra sinigala waan san taateefu waa'ee jireenya faraan gamana akkanatti hin lullulin utaale keessaa utaalime asuman hordoftootaa fi kabajamtoota keenya faraan bakka nuti siin jenne maaliif hin dhaabbanne maaliif hin deeyne tamam ani mataa kiyya kanaa hoogganuu hin danda'u nama hoogganuu dhiisaadha mataa kiyyaa ifa hoogganuu hin danda'u dhimma mataa keessaniiti tamam hundi namaatu gartee miti akkanaa fi akkana mataa shakshak nu gootan shakshak rabbi dalagaa isinii haa baasu isinii galee hordoftootaa fi kabajamtoota keenya noof kolchaa waa'ee kiyya arraan booda iftuu afaanii dhaga'uu hin barbaadu isinillee asumaan quba qabaadhaa tamam warri faraan deemas dhaqi jettan ani bakka takka dhaqee yaada takka kanaan booda garteemi eega mataa kiyyaa eega jiruu tiyyaa eega lubbuu takkittii tiyyaa waan takka irraa dalaguudhaaf dhimma hin qabu isin galee waan san taateef hordoftootaa fi kabajamtoota keenya isinis gaa maaliif akka akkana nu lallaafistanis na dhibdee yaada na taatee jirti nu jajjabeessaa warreen agartee miti agartee laaltaniituma viidiyoo keenya kana cal jettanii bira dabrata maal isinii godha maaliif moo waan isin nurraa hin jaalanneen dalagu jira moo waan bakka isin narraa hin eeyneen dhaabbachuu jira moo akkamiin yaa hordoftoota kiyya duraan dursa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni viidiyoon kiyya kun bira ga'ee tamam yaada koomentii jala naa keessu malee biran dabrin dhugaa rabbii si qabeetiin jira si galee saniifuu viidiyoo kiyya kana laaltee bira dabruu isoo hin taane laal laayikiin sanis sitti hin ulfaatu xaquma godhe achi jalatti jechuma gabaabaa takkanaaf kaa'e
yoona rakkina qabaadhes yoonan yaanni kiyya kan isin gammachiisu taates akkas hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya garuu arra dhugaan ni adhaawa dharri ni mi'aawa haalli jiru kana isin galee arra dhugaa isinitti himachuudhaaf faraana kana akkas jee ani fiifu nama jaalalti qabdee ani fiifu jaalalti na qabdee jirti zamana kanaati dhageeffadhaa laal akkanaaf akkasuu deemuu dadhabeetiin jiran isin gala saniifuu gaa namni jaalalti qabdee gamanaa gamas kan itti dhaabbatu cinaa dhaabbatuu na hirkuu jaal sanas garagalanii namni na komachuufadha yaa hordoftootaa fi kabajamtoota ta'e mee maaliif kana hunda godhaniif yaa rabbii du'aa inaaf godhame wallaahi du'aa inaaf godha waan takka agartee miti tana sanis jee isinitti isinimu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya haalli deemaa jiru naas hin gammachiisu isinis hin gammachiisu akkuma naas gaddisiisutti isinis daran gaddisiisa kananin beeka wallaaleetii miti isiniif galee waan san taateef insha Allahu ta'ala warra khayrii dhaga'u rabbiin waa taasisu gurra khayriin dhageenyu rabbiin ija khayriin agarru rabbiin nu haa godhu wallahi maaltu si dhibee yoo jettan shira biyya Yaman tana keessatti deemu jiru ani mataa kiyyarraa hedduu takkaan sodaa qaba hedduu maaliif ifirraanfata waan takka akkanumatti qalbiidhaan namni akka fadhu dhabe akka yafiin fadhu qaama firraa'u dhabe waan hin taane dalagaa akka hin taane dalagaa jaani saniifuugaa inshallah taala warruma khayrii dalagu rabbinu haa taasisu warruma waan takka hubatee wal hubachiisullee rabbinu haa godhu hanqa irraa keessatti waan gaddaa malee waan xiqqishu malee taatu isin gammachiisu wayim isin bu'aarsu waan godhu jiru natti hin fakkaatu rabbiif galanni haa ga'u fuuldura keenya qophii teenya sagantaa teenya inshallah waliin jirra namni gaa ani gaariidhaa jee iffaarsuun hin jiru hin dandeemu gaaroommina kee namnummaa naas faarsu namnummaa naas irraa dubbatu ani nama akkasiitii nama kanaati jee if dhaaduudhaaf yeroo gaarii natti hin fakkaanne waan san taateefuu gaa isinis inshallah taala warra khayrii waliif dhaamu rabbinu haa taasisu warra agartee miti hamturraa waleegee khayritti wal ajaju rabbi isin haa taasisu hunduma keenya rabbinu haa godhu na akkasii iftuu obboleettiitiya Abrahaam ani sitti himeetiin jira siifillee agartee miti jaartiitee kabajaan manaddeeffadhu jaartiitee wajjin nagaan jiraadhu yoo dhugaadhaan faraaman akkanatti jireenya keessan keessa galee keessin laaqaa jiru taate arrarraa rabbi walitti isin haa urgeessu akka isin jechaa jirtu kanatti faraanumaa fi birraadha jaanii hangama kiyyaan bultiin teessan ta dur caala rabbi isin haa urgeessuun isiniin jaa akkas hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kanaafuu gaa isinis dirqama du'aa'ee nuuf godha isaaniifillee du'aa'ee godha kana har'a iftuun naarsteetiin ol bee waanumaan jiru wallaalee sawwaan taateef inshallah taala hanqa rabbi sagantaa biraatiin waliin deebisutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi